jiru namoonni dhuunfaadhaan hidhatanii hayyamatti qabanii bakka dhaloota kootiitti irraa hiikkachiisaa jiru. Kun biyya sana keessatti utuu seera eegna jenneellee seerri saba tokkoof hojjetee saba tokkoof hin hojjennetu jira. Kanarraa quba maalii qabda? Kanaafis immoo maal gochuu yaadda? Kanuma lamaan si gaafadha. Qabsoo Oromoodhaaf waan ati gochaa jirtu akka nama Oromoo tokkotti baay'ee dinqisiifadha. Sin jajadha. Jabaa. Obboleessi Jawar hedduus jaalanna guyyaa jalqabdirraa qabnee si jalaan hafne galatoomi. Waan tokko wartee wanni nan dubbachuu fedhu akka ilmoo namaatiin silaa irraa qaata si awwaallee gartee nutis taasisaa teenyee kaane jechuudha. Akka rabbiitiin ammoo rabbi si hambise biddeenni fi addunyaarraa dhumne gartee gana. Oromoofis akka ilmoo namaattis umriin ta'e dheertu rabbi ammallee umrii dheertuu fayyaa guutuu wajji rabbi si haa kennu. Kanatti aansee wanni inni nan gaafachuu barbaadu amma akka ati jettutti uummata Oromoo kana paartii adda addaa warra siyaasaa kana waliin qabneeti para ceenaa firmaata dhufu kanarratti qooda fudhannaa jette. Haala amma furmaanni kun baatii 6 keessatti ta'uu ta'a. Haala kanaan gartee akkami reedii taatanii uummata keessanoo konstituentii keessa dammeeffattanii platformii kamirratti fiidan kunuun digaa effektii qaba maaliif isin gartee diina wajji wal mukutaa deemtanii jechuudha maaliif warri amma biyya bulchaa jiru kuni wanni isin gootan hin feene kanaa jecha waan kana akkamitti gartee yeroo gabaabduu tanatti elekshinii kana yoo dheereessan maal si fakkaata maaliif reedii natti hin fakkaatan isin warri siyaasaa kabirootis reedii natti hin fakkaata. Gaafinti jeta biraa gartee institutionii aba mali wayyaaneen dhaabde OPDO malee institutionii tokko jabaa ka Oromoon hundi wal jala deemee wanni godhuun tokko hin qabu. Institutionii tokko akka nu dhaabdan OMN's akka institutioniitti akka nu dhaabbatu dhaabni siyaasaa tokko gartee aanitti gaafa laantaa dhufnee konferensiin godhame sanitti silaa wanni takka nu turmame gaarii ture garuu hin taane kanumaafuu institutionii barbaanna institutionii jabaa tokko ilaarraa walitti laffaate ni dandeettiis ni qabda kanaa jecha saniis akka nu gootu si gaafadha jechuudha yoo dandeessa akka obboleessaatti hin gaafadha jechuudha. Tatti aantu dubbii amma deemaa jirtu dubbii madammar jettu tatti madammarii macaflaqi addaan hin garre gartee nama keenya konfiis godhaa jiru abiyyi gaafa dura jaalalaani namuu gartee Oromoodha jennee jaalani wanni inni godhaa dhufe gartuu hedduu nu gaddansiise kanaa jecha gartee dubbii madammarii tana dhabbee xiqqoo keessa nu ibsi maal isiin akkami paartii Oromoo tana qabsanii tadurnu deebisu deemamu maalii nu galle gartee hedduun dubbiselleedha keessisiitii hedduu naan galle kana akka nu ibsitu si gaafadha galatoomi for the time. Thank you. Taratak hati mana kana yo wacha be manne munni beetani qaalida insurance qaba already jollente isa jollentenya fifiga way balleessa jechu jirti mana kana deebine khilefachuu keenya inoollu maqaa gaariidha mana kana keessa ba'uu barbaanna hanga dandeessanitti rabbi jaa jollente isa firra qaba galatooma hayye galatooma ani Jawaritti gaafii kiyya osoo dhiyeessin dura naannoo kana erga dhufee gara jila 5tti community Atlanta kana join gochuu barbaada. So online isin barbaada dhaqee isin argachuu hin dandeenye asumaan bilbila kiyya narraa fudhatanii Marii na godhaa jechuu barbaada. Community kiyya kalammataati jechuudha basically yani community DC keessa jira. So isinifillee Marii ta'uu barbaada na fudhaa jechuu barbaada. Maqaan kiyya Turee Abdul Qadir jedhama. Isin kanaan isin geesse Jawarii wanni ani jechuu barbaadu wanni haga ammaatti dhiheessite akka karaa siyaasaatiin wanta gaarii ta'e ani garuu wanni natti mul'atu xiqqoo wanna ati ibsiterraa
adda innis maalinni biyya Itoophiyaa jedhamu kuni kollaapsi gochuudhaaf wanti deemu natti fakkaata'anii hin farfattanaan jedhina. So plan A akka Oromootitti nu qopheeffachuu qabnu akkamitti yoo biyyi sun kollaapsi ka godhu taate nu fudhatee akka inni akka bishaanii nu hin tarre akkamitti waan sanirraa hafuu dandeenya. Akkamitti Sef Islandii uumachuu dandeenya ka jedhu irratti osoo haasa'anii gaariidha. Inni lammataa ani maybe gross statement ta'uu danda'a wanni ani jedhu akka nama tokkootitti ajjeechaa sirratti godhame yaalii ajjeechaa sirratti godhame san keessatti ani haga gubbaatitti harka keessaa qabanii intentional wanta staged ta'e wanta jedhu qaba. So ammas security ke akkuma warra si ajjeesuu yaale saniin si ramadameetiniin eegamuu barbaadamoo security biraa godhachuu barbaada wanta jedhu gaafachuu barbaadee galatoomaaf. Okay, Devisa. Gari gawattani namoota bakka si bu'anii hin buufanne ka jedhu tokko dhalfadhi waan sanuma faattu itti guddatu. Dhuga chaalenjiin guddaan nama isa bu'aa bakka buusu. An xiqqoo sanirraa addatti ilaala. Namaa miti dhaloota bakka buufnee jira. We produce the generation. Dr. Maraan kanarratti deddeebi'ee dubbata. Namaanis dubbata. Dhaloota ajaa'ibaa uumuu dandeenya jira. Dhaloota dammaqina cimaa qabu. Dhaloota akka nama tokkottis gahumsa cimaa qabu. Bilchinaanis, dandeettiinis, naamusaanis cimaa qabu. Kan naasuu saba isaatii qabu uumuu dandeenya jira. Dhaloota osoo waliin haasa'iin wal dubbisuu danda'u uumuu dandeenya jira jechuudha. Kanaaf ragaan yeroo adda addaatti waan ta'u. Kanaaf fuulleeffannaan kee duris nama tokko lama guruum gochuun laafa. Fakkeenya nama 100 osoo guruum godhee isin biratti fide ramiin goonaan isaanuma dhufaa jechuudha. Sanarra in millions produce godhuun sanarratti fuulleeffannee generation guddaa ijaaruun danda'amee jira. Dhaloonni Oromoo amma jiru tokko waan takkaan ifatti 100% confident nama waan ta'e. Amma booda abadan Hitler odoo dhufe Oromoo biddiitee bulchuu hin danda'u. Incredible generation. Mee wal ga'imma warri mootummaa kun qopheessu kana laala. Godina feetetti baay'inaan uummanni dargaggeessi lafaa dhufe kun afaan tokko jennu tokko dubbata. Akkitti waa xiinxaluu fi gaafii itti dhiyeessuu ajaa'iba jechuun soo uumnee jirra. San qofa kan na gaafate maal akka ta'e hin beeku. Amma dibeetii tokko ture waggaa tokko lama dura kan dhageetti qeerroon kun institutionalized ta'uu qaba, official ta'uu qaba, galmaa'uu qaba jechaa turan. Namni keenya namni hooggansi akkaati jettuu sun ol bahee akka mul'atu barbaada. Abdii horachuudhaaf yoo tokko beekuun ni jira, yoo tokko jedhu limni godhan eenyutu bakka nu bu'a jechuudhaaf institutionalized akka ta'u barbaada. Alagaan ammoo maal barbaaddi? Wanni humni qeerroo caasansaa invisible ta'uu, hojiinsaa visible ta'uu isaati. Hojii isaanii arganii, caasaa isaan arganii, hooggansa isaan arganii, adeemsa isaan argan anuma qofa irratti fuulleffatan jechuudha. Kuni advantage qaba. Mistake wanni nuti tokko jira. Kerabah kanan namichi Tamil hoogganaa ture. Sarraan waan tokko baradhe I was there sirraan kaan ture. Gaafa dardara hedduu deddeebi'ee miilli kun bakka nageessin hin qabu. Namni kun ribeelota ajaa'ibaa addunyaa irratti neebii qabu uumee ture. One of the most effective rebel groups addunyaa irratti. Mootummaan loluu sanii ollaa sanii hunda sochoosuu nama danda'ee ture Kerabah kananii fi LTTE yookiin immoo Tamil Tigers warra jennu.
akkamitti mo'amu. Araara buufna jedhaniiti naannoo inni waraana qabate kana bulchi jedhaniini Maandeellaa taate jedhanii faarsan. Kanaafuu caasaa waraanaati qabdu kana bulchaa haa ta'u, gabarnara haa ta'u, wanni isaa beekamu jedhu dur jaarmeen isaa akka jirutti akka hidda odaati lafa jala ture. Faarsanii faranjiini sorrechiiti samirraa deemaniiti caasaa isaa effective ta'e effectiveness jaarmee isaanii clandestine ta'uu isaa ture. Muka hidda lafa jalaa qabu kana biyyee yoo irraa haate aduu fi maalii fi re'eenis itti buutee goggogsite jechuudha. Jaarman amma diidanii wayi addunyaan dinqisiifatti sun baatii 4 keessatti daaraa ta'e hoogganaa isaa dabalatee. So don't push. Caasaa qeerroo hooggansa qeerroo adeemsa san hundi haa mul'atu deenjeriidha qaba. Waggaa tokko dura namni hedduun nama mormaa ture. Har'a garuu ciniinnannee caasaa qabnu hooggansa qabu mul'isuu dhabuun balaa silaa uummata keenya irra gahuu danda'u balaa dargaggeessa kanarra gahu ofirraa qolachuudhaaf nu gargaaree jira jechuudha. So it's very important. Wanni ati jette akka jirutti taate ani garuu waan tokko isinitti himu isinittis warra ijarutti babaasuttis anarra osoo kute takkuu takkaf duban deeminu torbaan tokko humni bo'aa itti fuufa Oromoo. Itu I have zero doubt. Zero doubt. Zero doubt. Anabiti nunda osoo fixanii warraan jirru afaan fajjii uumuu danda'a waggaa takka lamaa gahintiruu dandeenya ultimately we are going to win. Maaliif tokko dhugaa qabna. Tokko dhugaa qabna. Lammaffaa tokkummaa dhiigarraa ijaarame qabna. Lafeedhaan adrame qabna. Sadaffaa dhaloota ajaa'ibaa sabboonummaadhaan namummaadhaan qaroome barnoota isaa cimsate mi'aa bilisummaa mi'aa namummaa kabaja oromummaa beekuu uumuu dandeenya jirra jechuudha. Kanaaf sun hedduus waan nama yaadachiisu miti. Waan isin jettan gara tokko furuu dandeenya. Filannoo kana keessatti ijoolleen jajjabduun keessattuu sadarkaa Oromiyaatti dhaabbilee hunda keessatti namni jajjabaan hooggansa keessatti hooggansa qeerroo keessatti hirmaataa ture filannoo keessatti hirmaata. Kanaaf waan sochii diddaa keessatti godhaa turan, resistance keessatti godhaa turan, governance keessatti illee ni godhu. Baay'ee hedduun isaanii ammas qeerroon bar dargaggeessa mataa afroo qofa miti. Dooktara, poolisa, wattaaddara. Kanaaf ni hirmaatu hedduun isaanii hedduu arguu teessan. Leadershipiin kan uumamaa qofa miti. Diddaa irratti hooggansa cimaa uumachuu dandeenya jira. Bulchiinsa irratti seenuu danda'uu qabu. Akkaataa Oromiyaan irratti bultu waggaa laaltu it is embarrassing. Doofaatu biyya bulchuu jira beektaa. Ijoolleen ajaa'iba osoo jirtu. Ijoolleen ajaa'iba osoo jirtu. Kanaaf filannoo itti aanu keessatti dandeettii qaban qofaan osoo hin ta'in uummanni dandeettii isaanii amanummaa isaanii ilaalee akka filatu barbaanna jechuudha. Keessattuu sadarkaa bulchiinsa gadaanaa irratti. Kanaaf filannoon kuni hooggansa dhokate gadi baasuudhaaf illee hiree guddaa uuma. Kanaaf hin fuulleffadhee deemnu xiqqoo tuqee ture reefu akka irra fuulleffannu barbaannu kanaaf. Ka Prosperity Party fi Madammar irratti barreessee jira dubbadheetii jira faayila san cufnee jirra jechuudha. Gorsuu qeequu itti himu dhiifnee jirra. Waan uummata keenya ta'a jennu isinitti gadi baasu. Warri saniin deemus gadi haa baasu. Gara wal diinoomsutti hin deemu. Wal deeggarra. Wal gorsin ammas wal gara wal argaa jirra. Garuu achirratti hanga beekumsa keenya hanga dandeettii keenya walitti himnee jirra. Kana booda garuu mataa wal dhukkubsuu fi wal madeessuu malee waan biraa uumuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isaanis eega yaadan waan gaarii eega jaallan baasanii itti yaalanii mata jaalii yaadu. Nummoo ideoloojii ni qabnaa inni amanna. Sabboonummaa Oromooti. Filosoofii ni qabna. Sirna gadaa keessaa nu dhufu. Humna ni qabna tokkummaa keenya. Amma 50 nu dalagee jira ammallee ni dalagaa wanni haaraatti gommaa haaraa uumuuf hin jiru jennee tapannaa jechuudha. Kanaaf kun achi keessa seenee haasa'uun barbaachisaa itti fakkaatu hojiin waan mul'atu. Haatee bareeddu jennaan sootaa eegee hamashattee dhufti. Kanaaf rakkoon hin jiru. Ifa kamiin filannootti seenta ka jiru
qeerroo wajjin mari'achuu jirra. Hoggana paartiilee siyaasaa hunda wajjin mari'achuu jirra. Bifni itti seenu bifa jaarmiyoota walitti dhiyeessu. Bifa humna isaanii dabalu. Cimina amma qaburraa kan dabalu malee keessa ta'uu hin qabu. Illuuziinii keessa jiru hangamta akka dhiibbaa dhageetti influensii akka qabu hin beeku. Paartii haaraa ijaaruun laafaa ta'uu fakkaata. Waan uumuu qaba. Paartii kaan keessa kan seenuun waan qabu. Kanaaf murtii dhuunfaadhaa godhuun barbaadu. Qeerroo wajjin uummata wajjinis mari'achaa jirra. Asittis warra hayyoota wajjin mari'anna. Hoogganoota wajjin mari'anna. Gaaddisa jalatti murteessina. Eessa yoon seeneen qilleensines irraa dhoorga. Ikkatam hojii gahee akkamii yoon qabadheen filannoo as deemuuf san booda Oromiyaas dhaabbilee kanaas cimsa. Kajoon irratti murteessinaa jechuudha. Wanni ani aadaa isinii galu waan Oromoo qoqqooda. Waan jaarmiyoota fi hogganoota kana addaan fageessa. Hin godhu ni dhiisa malee. Kanaafi kana wanni murteessee jiru ani suudhedduu na yaachisu paartii kam seenaa maal beekumsa qaban dhageettiin qabu risoorsii ilma namaa qabu kana humna isaanii cimsuu akka addaan faca'anii chirichaaroodhaan dhiyaachuun qaban. Wanni direes chirichaaroodhaan. Amma yoo gartan maqaaleen chirichaaroodhaan dhugituu barbaadde akka shunkurtii. Warri jarri keenyattis angorotuu barbaadu tokko tokko luqqaafatee fudhachuu barbaada. Dhiiroo tokko tokkoon gabroomne no akka sabaatti kollektiivlii gabroomne. Bikka tokko tokkoon ceeruudha hin jiru jechuudha. Gaaga'amni amma jiru hama. Gaama kan ammoo akka Oromoo tokko taanee qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota roorroo keessa turan hundee jiratti qabanneeti malee waliin qabanne wal qabneeti malee kan deemuu dandeenyu tokko deemuu hin dandeenyu. Kanaaf anis kophaa fiiguun barbaadu isaanis kophaa akka deemuu barbaadu haalli amma marii namarra geessuun ijaa jaha mari'annee waan gaarii irra geenyee jirra. Manguddoota wajjinis warra jalaa dhufaa wajjinis jalaan hojii gaarii irra jirra. Bifa saniin kan deemu ta'a jechuudha. Waymenni waan lixa Oromiyaan gabaaf isaan turre dhuga jette polisii beekaa ni rakkanne nuyi wayyaaneen Oromoo gabroomsi ta'inne wayyaan irratti duuluuf waymen dhaaba. Wayyaaneen nama keenya jette hiitee ture. Hoggaa namichi keenya hidhu maal jennee haa dubbatu. Ni kaanfanne. Murtuu. It was really difficult. Jechuun waymen callisee miidiyaa miti. Miidiyaa qabsooti clearly. Waan nama keenya daran hiniinsu. Mootummaanis teenye jedhu. Waraanaa jechuun nama keenya. Wallagga ta'inee bakalaa wajjin maal nuun jette beekta ijoollee makkalaa kaya. Saboo jedhan. Ayyaan keenya waliigalaa Oromoo. Ayyaan ijoollee bosona jirtu kanaa Oromoo. Sa maaliif wallollaa jedhu gaafatan. Akkamitti gabaasuu dandeenya kana? Nutti ulfaate. Gabaasa irratti beekna information. Waan achi jiru san himne wanni fayyadnu nutti mul'ata. Osoo beeyin dhugaa agarru san osoo mul'ukuusu keessaan itti wayiwaachaa maal godhaa gara lachuutti wayiwaachaa gargaartanitti wallahi hedduu carraa'e. Rakkoon sun akka nu akka furamu. Ammas ajandaa number 1 goone kan ta'e na rakkoon naannoo sanii gabaasuudhaan furamu. Kanaaf miidiyaan qofa osoo hin ta'in dhiibbaa gama siyaasaatiin godhamuun jijjiiramni dhufuu qaba ka jedhuuni malee akkuma almaa hojjettetti dhugaa nurraa qaba mana lixaa fi kibba Oromiyaa dhugaa nurraa qaba dhaqeetiin arge wanni namni keenya naannawa san jiru keessa jiru beektaa gammoojjii gara keenyaa illee wayyaa namni gara itti baafatullee qaba rakkoos ni beekaa waraana keessaas ture hiraarni beeka ummanni gama lixaa kuni hiraar akkasii hin beeku. They are so traumatized. Nagaaden wallagga keessa jiru ka Gujii keessa jiru akka jiru baqatee Finfinnee jira jechuudha. Cinqame. Bunni ajaa'ibaa achi jiru sun guuramuun jiru. Zikaayini warqii godina lamaan kana keessaa bahe 5% kan walaa jiru jechuudha. Dura irratti badde.
wanni badde sun rakkoon tunte amma rakkoo san miidiyaan hin furu sirriitti hima dhiibbaa uumuu danda'a miidiyaan rakkoo san daawudii fi biyyi jidduutti moorraa jidduutti dhiibbaa godhuudhaan kan furamu alti uumaa wanni wal qixxeenu baay'ee jiru security problem kan dhufe military problem kan dhufe sadarkaa siyaasatti wal amanuu dhabuurraa sadarkaa wal amansiisaa ta'e yoo hin dhufin ijoollee saniillee galaa jechuun hin dalagu. Anamma osoo qawwee fuudhanii silkanii jaljalaa hin beeyisa. Warra galchinees bakka itti kaa'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf nutti fakkaate akkasitti. Intentionally waa balleessu osoo hin ta'in ultimately wanti itti amanne yeroo kanatti Oromoon qawweedhaan wal bira dhaabachuu hin qabu. Waraanni Oromoo lama jiraachuu hin qabu tokko malee jenneeti. Itti deemu. Jara keenya mootummaa keessa jirus ni amanne. Rabautis ni amanne. Amantaadhaan itti seenne. Akka itti yaadnetti probably technically rakkoon nuti hunda jiraachuu danda'a bifa adda addaa. Garuu our intention was pure. Ammas yoo qotaa taate achitti deebi'anii namni keenya waraanuu dhiisuu danda'uu qaba. Yoo danda'ame hanga filannoo waan gargaartu filannoo booda garuu mootummaan haaraa dhaabbatu mootummaan Oromoon filattu dhaabbachuun kanaaf barbaachisaa isinitti hima. Mootummaan Oromoon filatte yoo ta'e Oromiyaa keessatti waraansi akka godhamu hin ayyamu. Ijoolleen sunis amantee garuudhaaf mootummaa uummataa ta'uu danda'u qaba. Kanaaf hanga gaafsanitti yoo dandeenye Marii amma gaaddisa jalatti goonu nagaya buusuudha. Yoo dandeenye garuu the first priority of the Oromia government restoring peace and reconciliation Oromoo kana ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Tokko immoo kan hin kana keessatti seenuu barbaadu dubbachuun barbaadu. Kana godhaa san godhaa kana qajeelchaan mataan dhukkubsa. Dhugaan isin jaa. Waan laaftutti. Waan amma torban darbe kana godhan osoo amma tokko walakkaa dura godhanii jiraatanii laafaa ture jechuudha. Kanaaf qaanii guddaa godaannisa guddaa ce'umsi qunnamtii biyya kana keessaa rakkoo kanaa jira. Ka hidhannoodhaan wal qabsiiftee deemte minishii caccabaallee nama keenya irraa fuudhan billawaas amala itti ta'e ijoollee mootummaa keessa dhugaa amaluma itti ta'e Orommaa billaw qaratee itti fiigurra miskiin Oromoo lafa taa'u sodaatan ajaa'iba bara. Kanaaf nama keenya irraa minishii caballee fuudhaa turan. Nuyi kan jechaa turre reefu maybe naivitii ta'uu danda'a. Gadaan Oromoo itti wal sodaatu mootummaan Oromoo itti sodaatu dabree jennee waan yaadneef akkamitti maal mootummaa hoggansa wayyaanee jalaa bilisa baasee uummanni kun sireerra kaa'ee kan shakkuun nama rakkisa ture yeroo sanatti. Kanaaf ammas yoo ta'u taate theoretically wanni irra walii galuu qabnu biyyi nagaa taatee akka deebi'uu barbaadu taate waraanni mootummaa Oromiyaa tokko ta'e jiraachuu. Waraana wala paartii siyaasaatiif to'annaa siyaasaa jalaa wala batee independently deemu jiraachuu barbaachisaadha. Namni heeraan hayyamameef hidhannoo qabaachuun mirga. Isaan bira dabarree garuu bakki amma keessa jirrutti sun dhimma biraati. Ammallee rakkisaadha. Ammas yoo taate namni hundi qawwee hidhatee adeemuu suni natti ulfaata. Because disorganized violence is dangerous. Waraana soo kataate ka ajaja qabu ka leenjii qabu kanaamus kan deemu yoo taate malee rakkoo waan qabuuf kanaaf haala amma qabatamaa jiru aggaammii bifa adda addaatiin yoo qabu taate ammallee bifa gurmaa'een ka ta'uu qabu malee bifa harca'een ta'uu yoo ka ta'u taate rakkoo biyya irratti uummata deema uummata keenya gidduutti illee ji'a qofa qabdanii kanaaf akkamitti dandeessan ka jedhu sun sinin cinqin erga isaan filannoon haa godhamu jaame borus yoo godhame itti seennanii mo'an hin daawwatu ta'u ummanni keenya filannoon ifa bilisaa jiraannaan ummanni Oromoo ka isaa ta'u ni filata ni mo'an hoggan jedhu anaaf mo'ata maa dhaaba kanaa miti ummanni Oromoo filannoon borus yoo godhame ummanni Oromoo ka isaa ta'u ni filata. Dammaqiinsa gaafte buleessi dammaqiinsi uummanni Oromoo qabu samii keessa jira yeroo ammatti
sirriitti beeka hattuun eenyu galtuun eenyu qabsaan eenyu abbaan dhugaa eenyu abbaan daraa eenyu sirriitti adda beeka uummanni filata institutional capacity rakkoon qabu irratti beeka gargaarsi keessa tokkummaan keessa jiraannan namni ol nageenyaan yeroo gabaabaatti ijaarree itti deemuu ni dandeenya. Oromiyaa keessatti abbaan kan paartii kan irra keessatti waa ta'u namni qajeelloon akka filamu gochuun waan danda'amu filannoon akka dabru mariirra tutturame haa godhamu jedhanii eega murteessan itti seenumaatu barbaachisaadha. Waan Oromoo kana institutionalize maan goonee jedhu baay'ee barbaachisaa ture. Akkam biyya dhaqeetti tokko kan yaalaa ture fakkeenyaaf abbootii qabeenya Oromoo kan walitti fidne yoo gurmeessine akka business chamber tokko beektan jiru Oromoo jiraachisaa jirra malee business community Oromiyaa keessa jiru keessa namni keenya parsantii 20 ga'u nanti prosatii akkas Oromiyaa keessatti Finfinnee irraa murreetiin Finfinnee dirree irraa murtee leencaloon injiru rakkoon yoo business community kun kajaaramu taate rakkoo structural moo dhiibbaadha moo maali ka jiru amala moo ka jiru qoratanii loobii gochuudha mootummaa dhiibbaa gochuudhaafis naggaadeen tokko tokkoon deemee kadhachuurra humnaan chambers ta'anii yoo ka deeman taate bu'aa buusan jennee akkuma dhagee guyyaa Eliyaasfaa ture guyyaa lamataa waliin waliin qabee bareechisa sabboota soggaan aji dhaqee dilii irraa dhaqee deebi'ees dhaqee riizaa hojjetu. Gaafa kan yaamaniiti as bokkaan hunda isaanii. Daldalaan immoo gibiraatu irraa fe'amaa maal godhanii sodaatanii dhiisan jechuudha. Waan adda addaa yaallee wanti koo bifa adda addaatti nama jajjaaramaa jirtu ni jirti. Akka itti abdannee fi akka itti arganneef xiqqoo rakkoo uume malee absolutely civic society Oromoo hedduu guddate. Nama Adaamaa keessa nama mootummaa keessa ture tokko nama ture iddirii 2000 ol jira. Afooshaan beekanii san keessatti nama keenya 50 hin geessu. Waan hubatamu jira jechuudha. Kana keessa namni keenya waan guddaa osoo hin ta'in sadarkuma afooshaatittu magaalota keessatti akka adda addaatti namni keenya ijaaramu nama 100 ijaarameerra nama 3 ol ijaareetu bu'aa qaba. Kanaaf namni keenya akka ijaaramu civic society hojjechaa jedhu waan guddaa miti. Du'aa jiruudhaaf, iddiriidhaaf waan adda addaatiif OBT kana kanaaf namni kun ijaaramuun bu'aadha qaba. Kana hunda godhuudhaaf dhiifa manaa godhaati. Bakka mootummaan uummataan filamte hin jirretti bakka mootummaan uummanni qubaan baasee boru qubaan na buusanii jee sodaatu hin jirretti bifa namoonni kalee hataa turanii har'a akeekni isaanii guddaan waan hatasan tursiifachuu taate keessatti waan akkana ijaaruun baay'ee namatti ulfaata. Maaliif civic society uummata humneessiti. Uummanni humnaa immoo hanna irraa dhoorga. Hanna irraa dhoorganaan hattuun ni miidhamti jechuudha. Maaliif hattuun waan isin miidhu ta'e dire. That's why. Ani ODP naa filamu, ABO naa filamu, KFO naa filamu sanii miti wanti. Uummanni keenya ilmoo ofii ni beeka. Eenyu qajeelaadha, eenyu jallaadha, eenyu qotataa, eenyutu hataa addaan beeka. Filachuu danda'uu qaba jechuudha. Namni qubaan filame immoo boruus ni bu'a waan jedhuuf warra uummata isa file san tajaajila jechuudha. Kanaaf waan amma jennu kana hunda gochuudhaaf priority guddaan amma booda abaddan namni uummanni keenya hin filin kalagaan ergatu. Kamataa wantoon ta'in garaan ergatu abaddan Oromiyaa keessa biyya bulchuun qabu. Kanarratti dalaguu danda'uu qabna jechuudha. Ka gurbaan boodarra dhufte sun waan hin halkanii guyyaa yaadu garuu dubbachuun barbaanne gaafatte state collapse. Serious yeroo ammaatti namni Yugoslaaviyaa arge Itoophiyaa yoo laale filma san waan irra deebi'ee laala. Filma tokko laaltanii waggaa irra deebitanii ilaaltanii ilaali. Deejaavu san fakkaata. Wanni hogganoonni keenya sirriitti galuu fi beekama. Federaalizimiin sabaa abbaa irreetii wajjin wal bira hoggaa taa'e barruu tokko barreessee ture hoggaa 3 combustive combo jee. When you combine federalism with totalitarianism,
bilchaataa deema maaliif asii hanga achitti teeti jetteeni garuu achi keessaa akka inni arganne irraa dhoorkita. Sabboonummaan ni finiina. Siyaasaa keessatti garuu waan hin hirmaanneef dalgattis horizontal bargain kan jennu saboota jidduutti jiraatu rakkoo baay'ee guddaa jira jechuudha. Ammas silaa ta'uu qabu federaalizimii san dimokiraateessanii sabboonummaan kun akka hafuura baafatu. Filannoo keessatti market place idea keessatti akka test godhamu gochuu dhiisaniiti ukkaamsuudha. Warri yaada gani waliin qaban kuni ajaa'iboo qaban akka tokko. Do you believe waggaa ji'a sadii moo afur dura rakkoon guddaan Itoophiyaa sabboonummaa jedhanii lafa sanii miti. Maaneejmentiidha. Maaneejmentiin sabboonummaa akkamiin maaneej godhama? Hariiroon sabdaneessaa kun akkamiin maaneej godhama? Kana gochuu dhabuurraa seentariin giddugaleessi baay'ee laaffataa deeme naannoleen ciccimaa deeman. Amma furmaannis baan prescribe godhan maali? Giddugaleessummaa centralizationii kana cimsineeti humna naannolee laaffifnaa jiran. Cittoorra fantoo taate sanuu deessanii deemuun. Plan B setting ya kanatti haasa'uun nama rakkisa. Garuu plan A nan akka kiyyatti deemiin amma jiru filannoo waan ta'eef sadiif of qopheessuudha. Mootummaan uummataa yoo ka jiraatu taate plan B miti plan Z qopheessuu danda'a. Ka uummataaf ta'u. Mootummaan uummataan filamin ka uummatarra fe'ame yoo ka jiraatu taate ummata waliin fixeetis ififtuu barbaada jechuudha. Kanaaf plan A mootummaa ummata fixisuudha. Achi keenya yoo ga'uu baanne hoo gidduu kanatti maal qaban? Baakaappiin filannoo tireenee rakkoon biraa yoo uume immoo akkamitti irra aanna? Kun waan waltajjii akkanarratti haasa'amu miti jechuudha. Kanaaf gaaddisa tolfanne. Marratti waa'ee yaalii godhamee ifana fakkaataa irratti haasa'uun barbaadu namni hedduun waan irraa barate na fakkaata. Bulee keenya mootummaa keessa jiranis irraa baratan na fakkaata. Hangama kiyyaan guyyumoolaa garree afoo ilaalii waliin jennee fixannee jirra jechuudha. Dhuunfannummaan handaangaa isaaniitti hin dabarre dhimma dhuunfaarra wal lolle qabnu miilla qolii liqeessinee rakkoo qabnu ana ammallee akka obboleeyya kiyyaatti ilaala gadoota akka irraan qabu hin qabadhus akkaanuu akka maleenuu abbaa baluu godhee hundanii beekamuu kana isin dho'isu. I know exactly who gave the order from A to Z hin beeku ummatatti illee wani dubbannuuf hin jiru sirreeffamuu barbaadan keessatti haa godhatan. Eega wal agarree boodas wanni haasofne daqiiqaa shawwaan kana eegaa haasofne booda kana haa cufnu dubbii hafte gaaddisatti haa geeffannu waliin jedhu. Gaaddisa geeffannee waa'ee kanaan haasofne jechuudha. Waa'ee kanaan haasofne cufnee saba kanaa fi biyya kana akkamitti gara fuulduraa deemsisaa kan mari'achiisa. Isaanis irraa barachuu danda'uu qaban. Warri mormitoota illee barachuu danda'uu qaban. Siyaasaan wal balleessuudha. Political assassination. It is the most dangerous game in town. Biyya kamittu. Siyaasaaf jecha wal ajjeesuun eegalamnaan abbaa dura milaachii harkisuu beeka malee abbaan dhuma harkisuu beekama. Wanni dhaloota nu duraa san dhabama godhe is political assassination. Baga tana rabbi nu baase. Namu kana warri mootummaatis kana warra mootummaa qofaa miti. Hanga feene yoo ka jibbinu taane ijoollee mootummaarra jirtu kana balleessutti deemnaan unacceptable. Hanga fedhe yoo nu aarsan, hanga fedhe yoo jallatan, dhiibbaa uummataa irratti goone, karatti deebisuu yookaan uummataan akka tufaman gochuu alatti hoggana siyaasaa ajjeesuuf deemuun badaadha. It's extremely dangerous. Nuuf ammoo nu keessatti immoo aadaan baratamin akka jara kaaniin seeyina wal ajjeesanii torban darbu booda ajjeesee fi kaduu illee goota jechuun danda'u Oromoon gadoo hamtuu nama keessa seeyina
the politics of assassination, political assassination should never, ever be part of the Oromo political game. Ever. Tuni tana magamfachuu qaba Oromoon. Magamfachuu qaba. Yoo waa taane immoo wanni ani isinit dhaamu. Adeemsa keessa namni wanni kana dhufuu danda'a yoo jibbinees. Wanni ani isinit dhaamu. Namni tokko yoo najjeese gosa isaa bakka bu'eetii miti. Amantii isaa bakka bu'eetii miti. Saba isaa bakka bu'eetii miti. Abbichaa yakka dalage yakka saniif haa gaafatamu. Haati isa deeyse garuu wanni itti gaafatamtuuf hin jiru. Amantiin isaa wanni itti gaafatamtuuf hin jiru. Naannoon wanni itti gaafatamtuuf hin jiru. Maaliif? Ani amma biyyaan kan sodaadhu ijoolleen teenya waa gootii miti. Nu jidduutti dubbiin finiinuun warri wal nu nyaachisuu barbaadu tarkaanfii yoo fudhate nama keenya quboo waliin qabsiisanii waliin balleessuu barbaadan. Wanni ani isinit dhaamu anis ta'e abbaan fedhe yoo akka ta'u taate abbaan yakka dalage takka gumaan haa ta'u takka adabamu. Garuu maatii isaa, gosa isaa, qabalee isaa, maalii isaatitti deemuun tokkoffaa abbicha kutee abbicha wareegame san isin hin deebisu. Hin deebisu. Lammaffaa qabsoollee gara fuulduraa hin tarkaanfachiisu. Inummaa hunu qooda rakkoo durattu. Kanaaf waan fedhees yoo ta'u taate dhufuu waan danda'u. Maaliif weerarna beere tarbulantu waan ta'e keessa deemuu jira. Kanaaf wanni akkasii siyaasaa keenya keessa, hoggana keenya keessa, meetarii keenya keessa bahuu danda'u qaba. Ijoolleen eegumsa turte sun waa baay'ee nama keenya barsiifti. Ijoollee sana irraa haasofsiisan illee hin beeku. Dhaloota isaaniitu gara kanaa isaanii hin beeku. Garuu sabboonummaan Oromoo bakka tama akka geessee nama hubachiifti. Hagamtaan. Na caalaa hoggana isaanii beekanii jireenyi isaanii na wajjin osoo hin ta'in hoggana isaanii wajjin jira. Didanii deemuu suni waan na jaalataniif miti. Naamusa professionalismii isaanii irra caalaa garuu Oromummaa fi sabboonummaa qabaachuu isaanii kan godhe jechuudha. Waraanni keenya gubbaa hanga gadiitti kana kan hordofuu qabu. Ajajni jallataan abbaa federaa qofa diduu barbaachisa jechuudha. Kanaaf gara eegumsaa gara fuulduraatti hedduu shakkina. Hedduu ani shakkina hin maali? Eegumsi illee gaarii. Garuu gaafa gubbaa gadi dhufte bankara guddaa warri Raashiyaa fi Ameerikaa gaafa Nikulaar waarii san tolcha keessa seenan sirraa naftu ni gudda. Ni goggotta gaafas. Wanni guddaan ta'uu maali? Hanga ardii tanarra jiru. Hanga ruhii nu keessa jirtu. Uummata kanaaf dalaguun and every day hoggaan reebaa ka'u. Guyyaan kun kadhumaatii jeetiin dalaga. Maaliif? Maaliif beektanii? Wanni isheen guyyaa sana ittiin fayyadamni malee har'aan kutaa maaliif kutaa jee deadline waan dheeressaa ture rakkoomuudha jechuudha. Kanaaf yeroo itti wanni isin jiru abaluu yoo kutee no. We should make count every day. We are blessed to be alive every day. Waan tokko tokko baawwan uummanni keenya amma dammaqee jira. Hoggansa isaa akka jaatti eeggatutti jira. Abbaan fedhees ka beekuu qabu. Keessattuu warri hoggansa Oromoo buufnee maal godhaa dhooyne it will never happen. We have plan. Sirriitti nu mataa kiyyaafis hoggansaa keefis yoo waa taane qabsoo Oromoo gara fuulduraa akkamitti tarkaanfachiif godhu we have planned our days. Har'aa miti qabsootti gaafatisee. Nuti wareegamnaan qabsoon tarkaanfii takku takkas taatu gara fuuldura deemti. Abbaan fedhe keessaanis haa ta'u alaan nu dhabamsiisuudhaan qabsoo kana laamsheessitee yoo yaade they should give up. Maaliif at least warri dura jirru murannoo qabnaan irratti. If kenninee jiru. Maaliif bikka irra geenyerra bikka amma irra geenyerraaf duba deemuu qabu. Nuti libsannaan sodaanne nu jeesan nu hidhan maalidha maqaa nu balleessan jenne ija libsannaan if duba deebuu dhiisi. Uummata kana dhabamsiisuu ta'an. Dhabamsiisuudhaaf ta'an jechuudha. Tammaa kun hamtuu kana beeka. Duri if jala nu qabuudhaaf. Qabsoon nu kanarra duulamaa ture.
amma ol baanemi kaartiin teenya mul'atte amma akka lammatan kaane nu cabsu barbaada akka lammatan kaanetti nummoo akka lammatan kufnetti falmachuu qabna lammatan kanammoo akka maraatatti hadiida dandeenyu karaa guddaa irra jiru akka sodaataatitti garuu biyya teenya dheessinee abadan biyya teenya dhiibbaa waan hin goone nutti maa biyya teenya dhiisee hin dheessu takka waan godhan jee Oromiyaa keessa deemee uummata hiyyaan mari'achuu hin dhiisu lama wanni isaan barbaadan naas bokkaanii biyyaa na baasuu takka naas bokkaanii akkaan Harargeen dhayne Wallaggan dhayne akkaan uummata walitti naasooyne barbaadan ana qofaa miti ana sodaachisanii hoggana biraatis dibbenyechisanii qeerroo kana harka kennisiisuu barbaadan that would never happen we will never happen kanaaf hoggana keenyatti waan ta'ee waggoon ulaa cufanneet furanna malee gadi waanee ormatti waliin kennine ormatti waliin kennine kabiraa dhiisa abii qaamuun hoogganaa jiru kana qeeqa guddaa turratti jiru ni qeeqanna nama keenya waan ta'eef alagaan gaafa itti kaane garuu tokkummaan bira dhaabanna tokkummaadhaan bira dhaabanna innillee kana beekuu qabaa jechuudha itti himnee jirra ifatti alagaan gaafa kolfaa qofa nama bira dhaabatti gaafa citteedha ummatuma burraayyuutiif sulultaatiif bira jira kabiraatiif kanaaf hoggana keenya hamma fedhe yoo hin mormii irraa qabaanne falmii irraa qabaannes abadan diina wajji dhaabannee hin lollu diina wajjin hin lollu hin diinomsinu jechuudha kanaaf marii Jawar irraa inni hirmaataa jira baay'ee way kanarratti gaaddisa kana keessatti aktiivli hirmaataa jira ejjennoo qabu garaagarummaa qabu yaada fudheessine yaada inni mo'anna garuu diinummaan akka jirutti ilaalee naannoo isaan jidduu akka diinummaan hin jiru wajji nyaanna wajji oolla nagaan waliin jirraa jechuudha ibn abdalzaatii banta maaliif kaapitaalaayiz godhuu ni danda'ama ture wanni isin dheereessuu fi hiree sanitti fayyadamnee kaapitaalaayiz gochuun maqaa balleessuu maal godhuu ni danda'ama ture sanii miti chaaptarri suni takka banamnaan waan hin dhaabanneef daddafne cufu qilleensi nu seennan kaansar ta'a kaansar akka hin taane daddafnee cufnee fayyifne jechuudha gara fuulduraa yoo taate kan mogodhaa jirra warra Atlantaa hedduu galatooma ammallee nu jabaadhaa akkuma reefu jeetti looka tokkummaa teessan cimsaa saba lammii walitti hin bu'ina biyya san keessatti sabni hundi miskiina sitti hima keessa deemeetiin arge warra biyya saamee saba saamee duroome qofaatitu nama waliin naquu barbaada malee namni hogguu sadi guyyaa nyaachuu danda'u xiqqabii kanaaf waan dubbattan keessatti siyaasaa gootan keessatti aariidhaanis dubbatinaa saba nurraan tuqina warra gabrummaa nu deebisuu barbaadu eenyummaa ta'e kuncilsuu barbaadu nutu ra'ana qabsoodhaan ra'ana isaanii jecha garuu miskiina bukee jiru walitti bu'uun barbaachisu miskiina ka Atlantaa jirus har'a hiriira bayaa turan naannoo kanatti waan hamaa dubbachuu danda'a mirga isaaniiti ka qabsooyne mirgi akkasii biyya keenya keessa akka jiraatuuf warra akkasii mormusanii yoo dandeessan dubbisaa yookaan waliin arrabsinaan nagaa jaati bira dabra har'a Jawar irratti hiriira bayanii fi hin diinomsinaa nama asiin usin keessa jiru kana maaliif biyya takka waliin jirra olla waliin jirra firaaliitu baadiyyaa keessatti xindii takka irratti qotataa jira isaan wajjin kanaaf nama diinomsuun saba diinomsuun kokkumaan nu barbaachisu dhugaa qabna dhugaa waan qabnuuf wanni namarratti illee kakaanuuf hin jiru kanumaan jechuu barbaadaa nagaan naa bula rabbi kee waliin waa deebisu
Nuobsa osoo gadi hin bahin dura alaa waan sirreeffannuutu jira. Akkasumatti nuobsa please. Nama tokko nama lamaafin hiree kennaan qasuu hanqa waan alaa nu qopheessanitti. Yaada qofa Jawar nama lamaafin kenna gabaabsa hanga alaa qophooy nutti please kana beeka. Okay, Dr. Mohammed is here. Waliin sir. Ay hangga ala ako pekanung mo sa adra.